Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wallabdee Masrii fi Itoophiyaa jidduu jirtu akka itti furuun beekaa jechuudhaan dubbate. Ammoo Masriin Ameerikaatti waan himatti qabdi. Naannoo Amaaraa bulchiinsa saba Waag Himaraa aanaa Saahel Samiit keessatti haleellaa diroonii milishaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate milishoonni 36 ajjeefamuu fi 16 madaa'uu qondaaltonni godinaatii fi jiraattonni naannoo sanii miidiyaatti himan. Ministeerri muummee Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed konferensii guddina maallaqaa Itoophiyaa taamaa jirtu irratti argamuudhaan haasawaa taasiseen wallabdeen ji'oopolitikaa yeroo ammaan tana akka addunyaatti mul'achaa jirtu Itoophiyaadhaaf carraa uumuu akka dandeessu dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wallabdee bishaan Abbayyaa irratti Masrii fi Itoophiyaa jidduutti uumamte furuun salphaadha jechuudhaan wallabdee tana furuuf biyyoota lameen jidduutti manguddummaa seenuu fi yaada dhiyeessuun dhaga'e. Wallabdeen hirmaannaa qoodinsa bishaan laga Abbayyaa biyyoota lameenii itti gaafatamummaan furuudhaaf Ameerikaan Masrii fi Itoophiyaa jidduutti manguddummaa seenuu biyyoonni lameen jidduutti hariiroon duraanii deebisee akka jalqabduuf qophiin xumuru xalayaa akkaawuntii Trust Social jedhu irratti pirezidaantiin Tiraamp barreesseen beeksise. Sababni walitti bu'insaa inni guddaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fulbaana 9 eebbisuun kan wal qabatu hoggaa ta'u mootummaan Masrii bishaan Abbayyaa kanatti hedduu mofachuudhaan Itoophiyaa himachaa turuun yaadatamu. Ardii kana keessatti baay'ina uummataa lammaffaa tan taate Itoophiyaan uummata miiliyoona 130 ol kan qabdu hoggaa ta'u hidhi doolaara biiliyoona 5 irratti dhangalaasuudhaan laga Abbayyaa ijaarame hawwii dinagdee isii jiddu galeessa ta'e irratti kan fuulleffate hoggaa ta'u Masriin hidhi waliigaltee idil addunyaa kan cabsuu fi looginsaas ta'ee lola fiduu kan danda'u jechuudhaan Itoophiyaa himatte. Itoophiyaan ammoo diduudhaan himannaa kan qoffisuun ni yaadatama. Tiraamp yeroo dabre pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii galateeffachaa kan ture hoggaa ta'u imala gara Masriitti taasisuun waliigaltee fi wallabdee Gaazaa waliin kan wal qabatu mallatteessuu dabalatee yaaddoo Masriin bishaan irratti qabdu kan laalu ta'uun ibsame. Torbaan kana keessa pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisiin ergama addaa Ameerikaa Pirezidaantii Tiraamp Masriitti ergatetti waa'ee bishaan laga Naayil dubbachuudhaan nageenyi bishaanii nageenya biyyaatii wajjin kan wal qabatu ta'uu itti himuun ni yaadatama. Naannoo Amaaraa bulchiinsa saba Waag Himaraa aanaa Saahel Samiit keessatti haleellaan diroonii kaampaanii milishaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate milishoonni 36 ajjeefamuu fi 16 madaa'uu qondaaltonni godinaatii fi jiraattonni naannoo sanii himan. Haleellaan tun jimmata kaleessa amajjii 17 bara 2026 ganama kan raawwatame hoggaa ta'u kaampii milishaa magaalaa guddoo aanaa Meesaal Samiit alatti illee naannoo Seefaa Dildii Jaamutti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Kaampiin kun yeroo waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa turre jalqabee milishaadhaaf gaaddisaa fi iddoo leenjii ta'uun itti fufuun ibsame. Akka qondaalli aanichaa tokko jedhutti miseensonni milishaa kunneen yeroo haleellaan kun raawwatame ajajaa isaanii waliin wal arguun ciree nyaachaa akka turan himeeti jira. Milishoonni kunneen humna waraanaa naannoo sanitti sossoo'u waliin wal dura dhaabbachuu fi humnoota barbaachisaa ta'e fudhachuuf qophii akka turanii fi bakka mootummaan ajajetti bobba'uuf qophii ta'uu isaaniitti hime. Hambii haleellaan itti raawwatamte tanatti meeshaa waraanaa achi keessa jiru guutumaan guutuutti barbadaa'u qondaalli kun hime. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa hoogganaan milishaa duraanii obbo Jasaaleny Lebsaanoo tokko hoggaa ta'u dubartoonni lamaa fi daa'imman kaambii keessatti nyaata bilcheessaa turanis du'uun ibsame. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanitti bobbaafame bakka sanitti argamuun maatii namoota miidhamaniitii fi bulchiinsa naannoo sanii dhiifama gaafachuun haleellaan tun dogoggora akka taate ibsuun ibsame. Miidhaa dhaqqabee fi dhiifama gaafan maatii namoota du'aniitii fi ijoollee isaanii ni deeggarra jechuudhaan akka dubbatanitti haa ta'uutii malee hooggantoonni aanaa ibsa kanatti kan hin quufne ta'uu isaaniitii fi qondaalli aanaa maqaan isaa hin ibsamne tokko akka jedhutti dogoggorri kun dogoggora qofaa miti. Bakka jirru odoo hin qoratin eenyutu ajaja gaafii deebii argachuu qabu qaamni diroonii itti ergate gaafatamuu qaba. Yoo kana ta'uu baate ammoo mootummaaf amanamaa ta'uun ni ulfaata jechuun dubbachuun isaa gabaafame. Lakkoofsi namoota du'anii baay'ee ta'uu fi reeffi tokko tokko ciccituu irraa kan ka'e namoota 20 ammoo jumlaadhaan mana amantaa qulqulluu Gaabreelii dhiyoo jirutti awwaalamus ibseeti jira. Sirna kanarratti ajajoonni raayyaa ittisa biyyaatii fi qondaaltonni godinaa kan argaman hoggaa ta'u Daarektarri Kominikeeshinii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetinaat Adaaneetii fi
Koonoleel Basalaaw Shefarraa dhimmichirratti odeeffannoo waan hin qabneef qaamolee olaanoo waliin qorannee deebii kennina jechuun dubbachuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed konferansii guddina maallaqa Itoophiyaa taa'amaa jirutti argamuudhaan haasawa taasiseen labdiin ji'oopolitikaa yeroo ammaan tanaa addunyaa keessatti mul'achaa jiru Itoophiyaadhaaf carraa uumuu akka danda'u akeeke. Ministeerri muummee haasawa isaa keessatti addunyaan bakka adda addaatti gargar jijjiiramaa akka jirtu hubachiisuudhaan Itoophiyaan haala kana keessatti dantaa ifiitiif dursa kennuu akka qabu dhaamsa dabarse. Qaamoleen waldhabdee uumamee akka carraatti fayyadamuun Itoophiyaatti jeequmsa kaasuu fedhan yoo jiraatan araarsuuf yaaluu akka qaban gorsuudhaan waldhabdee yoo barbaachise garuu Itoophiyaan dantaa biyyaalessaa isii mirkaneeffachuu akka qabdus dhaamsa dabarse. Qaamoleen waldhabdee keessa jiran yoo jiraatan dhiisaa waldhabdeen hin barbaachisu jechuudhaan yoo loluun barbaadamate galaana diimaadhaaf ta'uu qaba jechuudhaan qaamolee biyyattii keessatti lola bananiifis ergaa dabarse. Muummichi ministeera haasawa taasise keessatti kanaan dura hiriyaan isaa tokko waa'ee jeequmsa addunyaatti yaaddoo qabu itti himuu ibsuudhaan Itoophiyaan addunyaan nagaa dhabutti garmalee yaaddoo akka hin qabne dubbachuu ibse. Garuu addunyaan nagaa turte. Yeroo addunyaan nagaa turtetti maal hojjenne jenneef gaafachuu qabnaa jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa. Isaan caalaa miidhaan nurra ga'ee jennee yaaduu hin qabnu kaja'u Dr. Abiyyi waldhabdee hundarraa carraa argachuun nurraa eegama jechuudhaan dhimmoonni idil addunyaa yeroo baay'ee dantaa warra dhiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibsuudhaan waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa akka fakkeenyaatti kaasuudhaan ibsee jira. Waraanni isaanii waraana addunyaa lammaffaa fi sadaffaadha jedhaman. Beelli isaanii beela addunyaati. Wanti isaan bira hin jirre garuu sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadha jechuudhaan Itoophiyaan yaada dhaloota mataa isirratti hundaa'een gara fuulduraatti tarkaanfachuu akka qabu cimsee dubbate. Muummichi ministeeraa itti dabaluudhaan humnoonni addunyaan yoo wal lolanis araaraanis faayidaa fi miidhaan isaanii qofa ta'uu ibsuudhaan xiyyeeffannaan Itoophiyaa garuu dantaa biyyaalessaa isii ta'uu akka qabus dhaamsa dabarse. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii galle.